Akka moltan kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ittaan sun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan laayik sheer godhuun dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa oduu oolmaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Naannawa Finfinnee bakkoota hedduutti Finfinneerraa Kaleenya gabaabaa yookaan immoo kiiloomeetira muraasa irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo kan argate akka ta'e ibsee jira isiniin kenna. Oduun inni itti aanu fi akkaan qalbii nama hawwatu marii hayyoonni fi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasa Oromoo kaleessa mata duree kufaatii Abiyyi booda barbaachisummaa marii biyyoolessa Oromoo jedhu ibsa ijjannoo baasuun milkaa'inaan xumuramee jira. Kana irratti hundaa'uun yaada hayyoota muraasa akkasumas bu'aa marii kanaa fi waan fooyya'uu qabu jechuudhaan hawaasni yaada itti kenne qabannee jirra isiniin kenna. Guutuu oduu wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan naannawa Finfinneetti haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti akka rakkabsiises beeksisee jira. Har'a barraaqaan Finfinneerraa kiiloomeetira muraasa yookaan gabaabaa irratti aanaa sulultaa magaalaa Darbaatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa kanas kan raawwate humnoota mootummaa maqaa sakatta'aatiin bobbaatee hawaasa irratti gidiraa garaagaraa raawwataa turte irratti hattee hidhuudhaan akka ta'e beeksisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan akka adabee akkasumas meeshaalee irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 19/2025 achuma naannawa magaalaa Finfinnee sabbataa Alamganatti haleellaa akka raawwate ibsee jira. Haleellaa kanas kan raawwate waajjira poolisii ganda duwwaa 2 irratti yoo ta'u haleellaan raawwatames milkaa'aa akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Beegitti halkan edaa tarkaanfii fudheen milkaa'e jedhee jira. Aanaa Beegii ganda Shomboo jedhamutti seenuun halkan edaa hidhattoota mootummaa yeroo dheeraaf dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turan hedduu jiratti qabeenii ba'uun himamee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Kibba Oromiyaa aanaalee 3 keessatti haleellaa kan raawwate yoo ta'u aanaa Jajuu, aanaa Martii, aanaa Heebana Arsitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise himee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkatu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee dhufna. Haaluma wal fakkaatuun lolli har'as bakkoota garaagaraatti kan itti fufe akka ta'ee fi Birgeediin murtii guutollee bakkoota hedduutti haleellaa raawwateen injifannoo kan argate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Yeroo itti aanutti qindeeffannee kan dhufnu ta'a. Gama mootummaatti immoo mootummaanis humna guddaa bobbaasuun opereeshinii bal'aa gaggeessaa kan jiru akka ta'e odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bahan ibsanii jiru. Giddugalaa fi lixa Oromiyaatti opereeshiniin bal'aan gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Oduun itti aanu miseensonni waraana mootummaa hedduun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa aanaa Gidaamee ganda Giraay Somboo irraa miseensi waraana mootummaa tokko ajajaa kutaa waraana 3ffaa kan ture AKM tokko qabatuudhaan akkasumas rasaasa 240 fi boombii 4 qabatuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa taasiseefii jira jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa waraanni mootummaa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran akka ta'e odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa nu ga'e addeessee jira. Hayyoonni fi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasa Oromoo guyyaa kaleessa adoolessa 19/2025 waloodhaan mata duree kufaatii Abiyyi booda barbaachisummaa marii biyyoolessa Oromoo jedhu irratti bal'inaan mari'atanii jiru. Mata dureen kun guyyootaaf maricha dura durfamee kan beeksifame yoo ta'u qaamota garaagaraa biratti girgirii yoo uumu yookaan immoo baaragina yoo uumu qaamota garaagaraa immoo hawwiidhaan akka eegan taasisee jira. Qaamonni baaragan kufaatii Abiyyi akkamitti beeku jechuudhaan
falmaa gaggeessaa kan turan yoo ta'u kufaatii Abiyyi immoo akkatti beekamu hayyoonni kun haalota kufaatii isaa akeekan jiraachuu kan hubatan akka ta'ee fi akkasumas hayyoonni kunneen iccitiidhaan kufaatii isaatiif sababa wantoonni ta'an akka jiran kan beekan akka ta'e tilmaamamee jira. Mariin kun naannawa sa'a 3tiif kan gaggeeffame yoo ta'u hayyoonni 12 irratti hirmaatanii hundi isaaniitu rakkoo nageenya uummata Oromoo ilaalchisuun yaada mataa isaanii kan kennan yoo ta'u dhumarratti ibsa ejjennoo baasuudhaan marichis milkaa'inaan xumuramee jira. Namoota yaada kennan keessaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa isa tokko yoo ta'u waan baay'ee dubbate dhumarratti garuu gufuu walitti ta'uu haan dhiifamu akkasumas wal dura dhaabbannaan isaa hafu garee walitti ijaaruudhaan walirratti duuluun haa hafu. Rakkoo Oromoo furuuf mari'annaa waan ta'eef dhimmoota rakkoo Oromoo furuu danda'an irratti walii haa gallu. Eenyullee yoo ta'e Oromoo qoqqooduu fi dhimmoota Oromoo qoqqoodan raawwachuu irraa of haa qusannu jechuudhaan yaada isaa goolabee jira. Itti aansuudhaan Profeesar Xaahir Abbaa Jabal yaada kennaniin rakkoon Oromoo baay'eellee yoo ta'e yeroo ammaa kanatti hammaataa fi inni guddaan rakkoo dinagdeeti. Rakkoo dinagdee hammaataa jala galee jira Oromoon kun immoo furmaata barbaada jedhee jira. Itti aansuudhaan yaada kan kennan Dr. Heenok Gabbisaa yoo ta'an biyyattiin yeroo ammaa kana saamicha hamaa jalatti kuftee jirti. Saamtota harkatti kuftee jirti. Saamtonni kun immoo maqaa saba tokkootiin biyyattii saamaa jiru. Maqaa saba tokkootiin biyya saamuun immoo cubbuudha jedhee jira. Saamicha raawwatamaa jiru irraa kan ka'e hiyyummaan takka hin argin biyyattii keessatti galee jira. Nageenya wal qabate namni jalaa hin du'in hin jiru. Bilxiginnaan balaa hangana ga'uun uummata gidirsaa akkawaan uummata Oromoo duroomsiteetitti bilxiginnaan aangoo irraa kanan Oromoof dhumatte jechuudhaan doorsisaa jiru. Akkasumas qaama uummata Oromoo kan rakkoo uummata Oromoo furuuf qabsaa'u warra kaabaa wajjin qabsaayaa jiran diina wajjin socho'aa jiran jechuudhaan quba itti qabu. Oromoon nagaa isaa fidatuuf warra kaabaa qofaa miti kan biroo eenyullee wajjin yoo qabsaa'e kanaan booda sodaan tokkollee hin jiru. Waliin qabsaa'uun waan tokko of bilisoomsuun immoo waan biraati. Oromoon kanaan booda eenyufillee kan jilbifatuu fi kan gabroomu waan hin taaneef sodaan tokkollee kan hin jirre akka ta'e himee jira. Itti aansuudhaan namni yaada isaa kenne Jawaar Mohammad yoo ta'u Oromoon miidhaa hamaa keessa galee jira. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti takkaayyuu rakkoo keessa hin galin keessa galuudhaan miidhaan hamaan irratti dhaqqabee jira jedhee jira. Oromoon sirnoota mootummoota dabranii waggaa 150 keessa ajjeefame walitti edame kan waggaa 7 kana keessatti ajjeefame hin ga'u. Kan waggaa 7 kana keessatti ajjeefame kan waggaa 150tti ajjeefame kan caalu akka ta'e himee jira. Akkasumas Oromoon mootummaa kana jalatti karaa lamaan miidhamaa akka jiru himee jira. Kallattii fi karaa alkallattiitiin. Kallattiin ajjechaan naannoo kam keessattuu hin raawwatamne Oromiyaa keessatti raawwatamee jira. Gabaabamatti ajjechaan hidhaan saamichi kan naannoo biraa keessatti hin jirre Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti humnoota mootummaatiin raawwatamee jira jedhee jira. Kunis qabatamaan ragaadhaan kan jiru nama badii tokko malee mana hidhaatii baasanii guyyaa adiidhaan uummata duratti gabaa keessatti haadhaa fi abbaa duratti kan rashanaa turan naannoo biraatitti hin taane Oromiyaa keessatti qofa jedhee jira. Maqaa garaagaraa moggaasuun saamichi bal'aan kan raawwatamaa jiru Oromiyaa keessatti qofa jedhee jira. Kunis kaffaltii poolisii, kan raayyaa ittisa biyyaa, kan dhaabaa, kan bulchiinsaa, kan buusaa gonofaa, kan biroollee hedduudha. Hedduun kan lakkaa'aman moggaasuudhaan uummata guyyaarraa guyyatti saamicha hamaa irratti gaggeessaa jiru jedhee jira. Kuni naannoo biraatitti ta'aa kan hin jirree fi Oromiyaa keessa qofatti kan raawwatamu jedhee jira. Karaa alkallattiitiin immoo muummichi ministeera Itoophiyaa maqaa Oromootiin aangoo irra jira. Maqaa Oromootiin aangoo irra taa'uun maqaa Oromoo dahoo godhatuun sabaa fi sablammoota biroo irratti waraana bal'aa banuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisee akka jibbaan uumamu taasisee jira. Biyyoota ollaa kan akka Eertiraa waliin wal dhabdee keessa seenuudhaan akka waan Oromoon badii irratti raawwataa jirutti akka jibbiinsi uumamu Oromoo irratti taasisee jira jedhee jira. Mariin kun immoo itti fufuu akka qabuu fi yaanni fooyyeffamuu qabu jedhee hawaasni kaasaa jiru tokkoffaa hayyoonni hedduun kan hirmaatin akka ta'ee fi kun immoo al tokkotti hirmaachisuun rakkoo ta'ullee of duraaf waan fooyya'uu qabu akka ta'ee fi hayyoonni ammallee dargaggeessaa hirmaachuu akka qaban akka yaadatitti hawaasa biraa waan ka'aa jirudha.
Gara biraatiin itti fayyadama miidiyaa irratti hanqinni kan jiruu fi miidiyaalee fi gaazexeessitoonni hirmaachuu kan qaban akka ture irra caalaa immoo fooyya'uu qaba kan jedhame hawaasaaf banaa taasisuun gaafilee muraasumallee osoo ta'anii hawaasarraa fuudhuun deebisuun yookaan itti laatuun akka barbaachisaatitti kan ka'edha. Bu'aan inni guddaan marii kanarraa argame hayyoota Oromootiin mariin taasifame kun hayyoota Oromoo gamaa gamana dhaabbachuun wal dhiibaa turan bakka tokkotti fiduun Oromoo immoo kallattii tokko akka qabatan kan taasise ta'uun isaa injifannoo tokkoo fi waan jajjabeeffamuu qabu akka ta'es dubbatamee jira. Gara biraatiin immoo akka bu'aa guddaatii fi akkasumas injifannootitti kan laalame faallaa uummata Oromootiif diina uummata Oromoo waccisiisee jira, baaraksee jira, hamilee isaanii tuqee jira. Dhumarratti ibsa ejjennoo baasuudhaan marii isaanii xumuranii jiranii. Ibsi ejjennoo isaanis tokko sirni bulchiinsa Abiy Ahmad bara bulchiinsa darban kamiyyuu caalaa uummata keenya gidiraa fi cunqursaa gita hin qabneef saaxilee jira. Sirni kun hawwii biyyoolessa Oromoo yakka taasisuun injifannoowwan qabsoon Oromoo agarsiise hunda duubatti deebisuu arginee jirra. Galma ga'iinsa hawwii biyyoolessa Oromoo mijeessuuf akkasumas nagaa fi tasgabbii Oromiyaa deebisuuf sirni nama nyaataa kun saffisaan buqqa'uu akka qabu irratti walii galle jedhanii jiru. Inni lammaffaan humni uummata keenyaa inni guddaan tokkummaa isaati. Sirni Abiy Ahmad garuu bu'uura aangoo isaa kan godhate tokkummaa Oromoo diiguu fi uummata Oromoo kallattii hunda jilbiiffachiisuu tarsiimoo kan godhate waan ta'eef tokkummaan uummata keenyaa kan dhiiga fi lafee qabsaa'ota hangafootaan ijaarame deebi'ee akka ititu gumaacha gochuu akka qabnu irratti walii galle jedhanii jiru. Sadaffaa sirna hamaa kana buqqisuun sirna bilisummaa fi abbaa biyyummaa uummata keenya gonfachiisu argamsiisuuf kophaa fiiguu osoo hin taane nuti marti karaa dandeenyuun waltumsuu malee falli kan hin jirre akka ta'e yookaan tokkummaan malee furmaanni dhufuu kan hin dandeenye ta'uu wal hubannee jirra waliin qabsoofna jedhanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.